Asinigee dhaloota amma jiru kanatti dabarse waan bilisummaarraa hoggaa dubbatu akkana jedha bilisummaan faaya qalbiiti jecha isaati. Namni bilisummaa hin qabne jajaaraan nama gartee saree gadiiti jedha. Nama gartee namni hundi ta'atu jedha sooreysi. Kanaaf jechi isaa bilisummaan qalbiidhaaf faaya jee faaya jechuudha. Bilisummaan qalbiin faaya ta'u dhaloonni amma jiru kun akka hojiin argisiisu abdii guutuudhaan nu biraa gale fuula rabbii deebi'ee rabbi rahmataa godhuufi waan inni manaa bahee alatti hafeef kana warri wal qabatee akka tokkotti bakkaan gahu warri har'a garaagarummaa xixiqqoo kalee turte odoo inni gidduu jiru fixatee kara tokkotti diina isaa irratti deebi'u rabbi nu haa godhu. Amma kan bilisummaan faaya akka jaarraan jeetti dhaloonni amma lafa jiru kun maal godhuu qaba marii akkam dandeessuu qaba akkamitti dhaloonni kun addunyaa irratti oromoonni faca'an kunii fi oromoonni biyya jiran kun walitti hidhatanii qabsoo isaanii kara tokkotti fuula deeffatanii qabsoo isaanii finiinsan yaada irratti kan nu mari'achiisu kan gaggabaabsee yaada qormaata irra godhee nu dhufe obboleessi biyya kan hangafaa Abdallaa Sheekaa isinii deebisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانان غلطوما تنجو يا حضرت أجمع الأس سند إذن غلطوما شو بالوادا أملي خوري وان تنقب كيسيبه سلاواني تو أكان في مدرب كرافون غلطوما شو بالوادا. Akkuma beekanitti sooreysi abbaa gadaa nama akkatti himan nama dhibusi galee namoonni inni godhe himuu bira gartee dabartee hedduu jechi nama jecha akkachuun nama dhibu. Kanaafuu gabaabduutti dura wanni jechuu barbaadu sooreysi jaarraa abbaa gadaa rabbi jannataan haa qananiisu fuulli rabbi itti haa tolu. Rabbi caffee jannataa haa afuufi warra saariillee rabbi sabrii haa kennuufi isinillee rabbi sabrii isinii haa kennu. Jaarraa abbaa gadaa goototaati himuu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu har'aan kana namoonni na dura dubbatan akkuma agartanitti nama jaarraa abbaa gadaa wajjin yeroo dheertuu turan bara 5 bara 10 warra ammaas qawwee wal bidhee warra yeroo hamtu waliin ture jechuudhaan jaarraa abbaa gadaa daqiiqaa 30 qofaa fi 1979 Jibuuti arge yoon ammoo silaa akka jara na dura dubbateetti akka jedhee akkasiin hijiba ta'a amma tokko daqiiqaa 30 arge. Atau malee wanni aananoo biraarraa kophaa godhu anjaarraa wajji amata 25 soddoman dabree nama guyyaa tokkollee ilaaqaa gaarii muratiin. Isa daqiiqaa 30 fi rakkee ammoo ilaaqaan xiyya amas 30 ol jirti. Kanaafuu mee nama akka fakkaataa isin ibsuu barbaada. Namoonni nan beekne ani har'a kaambeeraarraan taaziyaa kanaaf jecha warra figaa jecha dhufe.
gatiin sooreysi qabsoo tana keessa kafale maaliyyoo jennee gaafanne sooreysi nama qabsoo tana keessatti biyyaa bahe nama itti hidhame nama dhagaa boraafatee nama gudda galee akkasumatti nama saahiboonni isaa biraa dhumani. Sooreysi gaafa abbaa gadaa nama jiraataa nama gameessa nama waan jiru guutu nama waan kalee manaa bahee ilaa hanga duutti ammallee itti jiru nama qabsoo tana keessatti dogoggora tokkollee itti jiru. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa qabsaawaa dhugaati nama kaayoo Oromoo tana guyyaa tokkollee osoo hin dabin osoo hamtuu hin jiin ilaa hanga ammaatti waan itti beeku godhaa ture jechuudha. Duuba amma gaafii jaarraan abbaa gadaa akkuma reefu namoonni dura dubbatan himanitti biyyaayis itti bahee itti hidhame gaaraas galee dhiiroo qabsoon tuni bakka geessee osoo gaafii tana hin deebisne wanni takka inni ani isinii barbaadu jaarraa abbaa gadaa jaatamoota keessa gaafa dhiirti baanee lolaatu nama achi dhaabbatee harree fe'atee lola san keessaa qooda fudhate. nama haraarraa qabsootti ijaarame miti nama lola baanee keessatti harree fe'atee lola san dhaqe. Duuba gaafii reefu sanitti eegu gaafiin qabsoon Oromoo bakka geessee waan jiruuf silaa waan kana isin duruu deebisan qabsoon Oromoodhaa bakka hin geenye. Qabsoon Oromoo bakka hin geenye. Qabsoon Oromoo bakka hin geenye sana walitti beeku sooreysi bakka dhaabbate bakka inni himate bakka inni ittiin awwaalaa jedhetti awwaalamuu dadhabuu akka qabsoon bakka hin geenye isinii ibsiti. Qabsoon bakka hin geenye qabsoon bakka hin geenye qabsoon jaarraan abbaa gadaa baanee dhaqee kanamuu gaafa namuu humaa man qabne harree fe'atee dhiira baanee wajjiin achirra akkamisu ammallee bakka hin geenye. Irraa deebi'aa qabsoon bakka hin geenye hoggaa ta'u tamaree duraan deebi'uu deema jaarraan abbaa gadaa bakka silaa awwaalamuu barbaadutti bakka inni dhaabbatetti hin awwaalamne jechuudha. Duuba qabsoon bakka hin geenye maali hawwamuu qabu? Qabsoon bakka hin geenye ammoo qaanqeen sooreysi qabsiise. Ibiddi inni shide onnee keenya keessaa daldalaa jira. Ibiddi nu keessaa shidamaa jira. Karaabii sooreysi jaarraa abbaa gadaa lafa nu kaa'e onnee Oromoo keessatti ibidda hin dhaabne shiddee jirti. Duuba qabsoon sooreysi abbaa gadaa eegale akka bakka geessu maal godhuu qabna? Sadii yoo san dura sooreysa jaarraa abbaa gadaa akkami yaadanna? Nama akkami?
أو كسارة داخل ولا بالي درمتي جينو تبالي تنا دابل كسارة برشة أول هيدانو نو هيدانه أسو كالبين سان جامي كسارة إيجي nama jecha oromummaa qalbii keenya keessatti habataan jaarraa akkamii jaarrataa irraa jetta deeqaa sun qofaan arkeen isiniin jaarraa akka itti yaadadhu isiniima zamana amata kurnan dabra keessatti jaarraa hojii hedduu walitti dhihaanneetu waliin dalaguu ture booda amma mee fakkeenya lamaa isiniima bara kumala maati jaake sayo namni jeeyummaa qabate waan inni godhe isniin bara kumala maati jahatti nama soddomii fi afurtamii jaatamni beeka soddomii fi afurtamii fudhatee osoo bahara diimaa kana uummanni katti qaawyaa gurguddaa kana itti qabsiisanii eeguu jiranii barri kun dhiyoo tanaati nama soddomii fi afurtamii fudhatee wanni waan irra guddaa namaan ga'e booti qoota kasreeffatee jiinsii hidhatee akka ijoollee isaa torbaatee hinneedha wanni kun waan namni biraa godhuu danda'u liidara jechuun nama waan namni biraa hin goone godhu akkasii hidhatee asmaraa dhaqe. Asmaraa osoo karaarra bootiin deemu jiruun na dubbise rifadheetti qalbiin ni qabxee namni kun amma qabamee hoo jedhe. Waan kan inni nama biraatti amanuu jedhu namni biraa waan akkanaa godhuu hin danda'u ana qofaa godhuu danda'a jedhee horee dhaqe. Waggaa dhaqee jarri jedhanii guruupii Itoophiyaa tokko jahaasuu jennaan zoon bal'ee. Kanaaf hin godhuu jee balaa bu'a malee akkasitti didee ijamaniif deebi'e. Kana namni akkana godhu ni jira jettan namni akkana waan akkanaa godhu meeqaa jira mee gaafadha. Tabiraa baruma san keessa waan godhamee isiniina gaafa san amma naannoo Sumaaliyaa kana keessa sossooba hamaa ture kan jechi hunduu nyaattee namni kun qabamee namni mootummaa guddoo addunyaa waan achi keessa jiru barbaadu kana keessatti nama hoggana jalaa ta'uusaa wanni agarsiisu hidhatee achi keessatti gahee barbaadamee biyyoomishoo kan dhaqee biyyoomishoo hoggaa inni guyyi seenee guyyaa lammata moosanii kun haalli kun irratti ta'e. Namni adda addaa qabamee kaan kutee kaan maal jedhee booda sooressi abbaa gadaa ji'a jaha achi taa'ee osoo homaa hin ta'in achi bubbulee leenca qullee tokkos jiraachuu danda'a. Osoo ifin wannan jiin akka warra biyya sadii fakkeessee achii ka'ee hargeessaan Jibuutiidhaan sooressa bakka silaa agartee ture hin deebi'ee jiru kuni jeenyummaa isaa adda sanyii irraa waliin argee jiru. Tole namni akkana jabaa hawaa kana godhu kafeessaawuu zamana nuti jiraanne san keessatti gaafa Oromoon ija qabde ija tahee gaafa Oromoon gurra qabde gurra tahee qabsoo kanaaf hidhamee namni duraa ta'e akkana godhamu dhiiroo maali inni dhaabbate maali inni dhaabe. Sooressi abbaa gadaa maqaa hedduu qaba. Sooressa jaarraa abbaa gadaa hundi maqaa namni gaddee kabajaa guddoo irraa kennuuf. Ammaa namni tokko Abdulkariim iddoo hin jiru warra du'a isa beeku malee. Duuba sooressi abbaa gadaa maali wanni dhaabbate maali isin fakkaatu? Sooressi abbaa gadaa waa hedduu dhaabbanne waa 10 miti waa 5 miti waa 6 miti waa 2 miti waa takka qofa. Taansi sooressi abbaa gadaa qabsoo tana isin dhaloonni amma jirtan kun dhaloonni dhuftu Oromoo waan kana qaanqee nan qabsiise kana ibiddaa nan qabsiise kana bakkaan gayaa waan jiru. Duuba Oromoon maal godhuu qabdi? Wanni sooressi abbaa gadaa gammachiisu du'ee rabbi rahmata haa godhuuf rabbi jannataan isa haa qananiisu
duuba wanni sooressa gammachiisu maal qabsoon Oromoo bakka gali qabsoon Oromoo bakka gali turree sooressi jaarraa abbaa gadaa nuuf saaqe bakkaan gali kan dhaamsa isaati qabsoon bakka gali wanni sooressa dhaabbata qabsoon sooressi abbaa gadaa qabsiisee fi ibiddi inni shide akka hin dhaamne itti fufu Oromoon bakka bu'aa sooressa abbaa gadaa as baasuu danda'e Oromoon hin masheenye ammallee kumaantama namoota akka jaarraa abbaa gadaa as baasuu danda'e sani wanni ma sooressi dhaabbatee mutu akka sooressi akka qabsoon Oromoo bakka geessu nuti warri hafe dhaloonni hafe haaraan wa'ada murtii haaree fudhachuun nurra jira kana kan sooressidha jaallan har'a sooressi abbaa gadaa wajjin jiru rabbi rahmata haa godhuufi isinillee rabbi sabrii isinii haa kennu boodarratti wanni an isinii dhaamu wanni sooressi isinii dhaamu wanni isin an jechuullee barbaadu dhaamsa hiyyaami dhaamsa sooressi abbaa gadaa isinii dhaloota har'aa kanaaf dubartiif dhiiraa fi dardaraaf wanni sooressi dhaabe uummata qofa qabsoo bakkaan gara waan jiru gara toora Fayyaada amma gaaffii yeroo qabne kanatti